Akkam fayyaadha akkam nama fardaan barbaadan osoo godhan maal naguma barbaadde maal gara keetan dhufaaraa miti anis gara kee dhufaan jira maal naguma ati naguma na barbaadde moo maal gaarra iidii akka ta'e beektaa miti aliin gaarra ayyaana iidii kabaja kanaaf ani qarshii sibira jirtu sanan fudhadhe deetan sibira dhufe maal anis sirumaayyuu sadeen gaddanaa kennite sanaat walumatti qabee dabaleen sii deebisaa itti naa dabalinaan qees jechuun gara kee dhufaa jiraaf dhugaa itti naa dabaltee deetan walumatti asii kenna maal jechaa jirta hin qoostamoo maalin dhugaa qoosaa miti maalan qoosaatti na beekta miti maal ayyaana barii siif kennaa faasikaa darbeetoo barii barumtii isaa sii kennanaan hin jenne maal gidduu kana keessaa dhufa guyyaa mindaa'uun keenyaatis ni beekta yoo mindaan walumatti qabee sii kaffala naa kenniti walumatti sii lakka ani ilaa gooftaa koo kana dhagahuun barbaadu maal jettaati ayyaana barii sanu torbee lama dabarsiteerta ayyaana barii siifan kennanaan hin jenne jettee waadaanaan hin galle jedheera maarree mindaan maafan sii kenna jechuu kootiif kana jechuun malee eessaan fagduu kanatti daraa ani qoosas hin barbaadu gooftaa koo yoo barbaadde naa kenni qarshii maalan jedha maalan jedha eessaan fida magduu kanatti ati hin beektu galii koo beekta miti eessaan fida daraara maal jedhee tana harka duwwaa akkanatti oola isa bira otoo nafa akkam jedhee tana isa bira hafa lakkam tafame riyaa keenya miti maalaanis beekamu maarree oo beektare kanaafuu qarshii naa kennine dhugaa rabbii hin qoosinati amma naa darbin siin jedha yeroo mindaana dhufu maal taate maal jetteet waadaa naa galte han jettee galte hin dagatte ayyaana bariin oolchu dafeetuma kunoo sii kennanaan jetteen harkaan fuune jedheera hin jenne siin hin jenneem jedhe mindaana dhufu siin kenna ammas ila aliin akkatti na wajjin dabarse odoo argite akkatti na wajjin oole odoo argite maal si qofa biraa na biras dhufee na bira oole haadha manaasaa wajjiniin hoolaa maal fakkaatu fidee dhufee bara hoolaa ana biras lallaafaa sanduuqa lama qabatanii dhufanii na bira oolan kanaaf gaafachuun qabaannis kanaafu nama akkana fakkaatu nama jaalala namaa qabu kana akkam jedhee tanaan bira haaf nama akkasitti dhufee na bira oole maalan jedhe anis na rakkadhe maalan godhadhe ani rakkina kee hin beeku qarshii kana dafiitii bakka seenti oo barbaadde liqeeffadhu oo barbaadde lafa seen yoo barbaadde akka feete ta'e qarshii kana naa kenna simalee maalan qabaan eenyutu naa liqeessa daraa rabbi sumarraa abdii godhadheen dhufaa jira hin beeku waan isin jedhe maalati waadaa namaa na hin eeggattu maal jechuudha maal qabatu hafeerra ta'ee gaafa sana dhugaa rabbii akka ayyaanuma guyyaa tokkootiif jenne maal qaba edda san qircaa galee hoolaan yoo natti hafeewu eddan hoolaa bitee immoo indaanqoon yoo natti hafeewu kunis nafeen kunis naf kunoo guyyaa tokko guutuu kiisi duwwaa taane kanaa mitiree rakkoon keenya ayyaana guyyaa tokkootiif jennee kan qabnu kiisii keenya keessaa baafnee humna keenya ol humna keenya ol guyyaa tokkotti finneeti miti kiisii keenya duwwaa goone kunoo har'a kunoo akkanatti afaaniin walitti darbaa jira amma ilaa ani bakka seente yoo barbaadde liqeeffadhu yoo barbaadde waan ta'e malee ani alii biraa hin hafu du'a abbaa kootitti dhugaat amma qarshii naa kennana eessaa fideensi kenname adaraa rabbee maalat kana yaa eessaa fideenaan hin jedhin amma qarshii naa kennite moo naan kennitu eessaa si dhufa na beekta miti maaloo ati sirumaan nama ta'uu miti dhugaase atumaan maal jedhaan si abdi kottu as deebi kottu
الله على محمد محمد على ميتا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد हेलो सलाम वालेकुम ईद मुबारक अकम को ईद ने कम तुरे अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये बड़े तुरे आयुष सुब्रज रूमो आय वाला ये सनी दुगाता ही लेकिन उसको पोमने रहा बहु हुआ आये तुमने समीरा जरीबा निगाली kakawin mo. Ate, ipopokte mo yun? Demi ka. Kani ka. Abalo ka. Gali mo dyan. Demi mo yun. Lupa dah aku. Si, mati jo rumah ke di waktu ada kena beli. Yero jo rumah ke. Dia bukan itu apa? Baga waliin geenye. Baga keessa. Akkamisin? Nagaadha. Nagaa keessa jirtu. Jirtuusi. Nagaadha. Nagaa. Maaloo sinirraa fuuna. Maal fuutu maal jala wanta kana. Maal? Garamti yaatu nu. Warra rakkina adda addaatiin buqqaanii ganda keenya jiran kan hin beektu miti. Kanaaf nummoo waanuma qabnu guyyaa idii kana mana keenyatti kophaa keenya bashannanurraa jara bira deemnee jara wajjiniin idii kan dabarsina jennee shiidhaan baryannee kanumaan ka'anii jecha. Xiqqaatus guddatus waanuma mana keenyatti bashannannee ittiin oollu maaliif warra muraasa wata beela akkanaa wajjin warra akkanaa
wajjiniin ittiin wajjiniin loolu. Wajjinee waa qabnu qopheeffannee maal dhugaa rabbi rabbis kan jaalatu kanuma warra harka qalleeyyii kana guyyaa ayyaanaa kana yoo gargaaran yoo bira dhaabbatan namaaf tola waan hundumtu warra buqqaanii qeesaanii daa buqqaan sun gaddisiisu beekuusi kanaaf akka goonu isin malatti beekaa geenye mootummaa isinuma gargaaree waanuma qabnu waalleettiin ittiin waaddattu faa jenneeti waatti waaddattu inni waamatti waaddattu waanuma qabanii wal bira dhaabbatu miti kanumaaf jenneeti maaltu namaa seegaa homaa rakkoo hin jiru waan qabaniin wal bira dhaabbatan gaariidha waluma ayyaana gaarii isin haa ta'u akka goonu kottaa hundalaas haa gaasee nu wajjin deemneetu hin ta'u walumaan deemnee isin bira wajjiniin oolla waan isin jirtan akkasuma kan ol galchi Hojii ta'e kana irratti jara biratti waan ta'e naasifna jarmaa wajjin. Maali?